Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana hiriyaa keessan yookaan nama beektan jimma keessatti mana jaalaa jiruu fi share godha. Innis ni fayyadama, anis nan fayyadama. Inni maal fayyadama, ani maaliin fayyadama? Detail isaas ni ibsu. Akkuma beekamu ji'oota muraasaas jimma keessatti mana meeshaa ijaarsaa baneen jira. Namoonni baay'eenis deemanii mana kanaa faayidaa jarri argataa jiranuu guddaadha. Faayidaan jara maali yoo jettan tolan raabsu diskaawuntii suuqii biraarraa guddaa garaagarummaas miti. Waan isa fayyadu pointii lama qofan waan nama achi deemee fayyadamu pointii lama qofan siniif kaa'a. Diskaawuntii sana qofatu hin taane tokkoffaa irratti amantummaadha. Qulqullina meeshaa irratti amantummaa qabna. Inni lammaffaa piraayisii irratti diskaawuntii ni qabna. Eenyumarraayyuu suuqii kamirraayyuu gadi maaliif qarshii meeqan taane maaliif qarshii 10 20 taane suuqii biraarraa diskaawuntii dhagoonee qabna. Maaliif sababaan isaas bu'aa baay'ee argachuurraa maamila baay'ee argachuu waan barbaannuu fi kun tarsiimoo kan keenya yeroo hundaati kun jechuudha. Inni biraa wanni isin fayyadu jara kana sutuun taaniyyuu inni guddaan immoo injiinara kan keessan yookaan nama mana kana isin hojjechiisaa jiru daayirektii ergitanii meeshaa barbaaddan galmeessitanii fudhattu. Erga galmeessitanii waan feetan qarshii 200 ta'u 500 ta'u miiliyoona tokko ta'u waan fedhe haa ta'u 50 haa ta'u galmeessanii wannoonni jiru kana jee galmeedhaan. Maallaqa sana daayirektii ofii keessanii bakka tokkoffaa erga namni dhaqee galmeessee fuudhee hisaaba isaa kan ergu anatu hisaaba sana isiniif ergaa jechuudha. Tokko anatu herrega isinii ergaa jechuudha. Inni lammaffaa bakkuma teessanii maallaquma ofirkaa qabdanii yuuroo haa ta'u paawundii haa ta'u doolaaraa haa ta'u waan fedhe haa ta'u bakkuma teessanii hawaalaa yeroo sana jirutti yeroo meeshaa kana fudhattan jiruuni karaa ani mijeessuun kafaltu jechuudha. Egaa iddoo kana bu'aan keessan bakka kamiin jira? Tokkoffaa maallaqa ofii kan keessanii kafalu. Maallaqa kana isa tokkotti ergitanii inni kun naqeessa kana godhe wannoota gidduu sanatti badu an diteelii isaa kaasuun barbaadu. Garuu gidduu sanatti maaltu hojjetamaa isa jedhu yoo barbaadanii naaf bilbilaa isiniifan ibsaati. Wannoonni asirratti dubbadhu sirriin taane wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef walumaa galatti amantummaadhaan injiinara keessan nama isin hojjechiisu ergitanii meeshaa haga barbaadan fudhattanii herrega asii herregee anaatu isinii erga isin immoo maallaqa feetanu gara kiyyatti feetanu gara nama suuqii kana hojjetuttis ergitanii kafaluu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu amantummaadhaan hojjannaa itti gammaddu namoonni baay'eenis biyya Jarman keessaas biyyoota adda addaati irraas waan kanatti siistema kanatti fayyadamanii injiinara jira yookaan nama hojjechiisuuf erganii meeshaa barbaadan fe'atanii sana booddee hisaaba nama sanaaf herregeetiin ergaa fi daayirektii osoo maallaqni gara biraan deemne gara kanan deemne asiif achi hin deddeemne daayirektii suuqii kanaaf kafalamee namni waan kana godhaa jiru hojjechiifatu tirfaammaa yookaan bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Tokkotti ergame nama hojjechiisutu jira injiinaratu jira fakkeenyaaf gabaabaatti. Inni tokko jalqaba isa hojjechiisutti ergama maallaqni. Achi inni immoo yookaan meeshaa beekeen bitu injiinaratti kenna. Injiinarri gidduu kanatti arceen jiranuu hafaa jiranii jechuudha. Arcee qofa immoo miti jechuudha. Arcee qofa osoo hin taane ragaadhumti hin jiru meeshaa qarshii namni tokko dhaqee fudhatee meeshaa qarshii 200,000 fi 20-30 siniin jechuu danda'a. Kanammoo ani qabatamaan waan hin beekuu fi isa kanarratti gadi bu'ee baay'ee dubbachuudhaan hin barbaadu. Kanaaf namoonni barbaadan siistema kana fayyadamuu dandeessu. Injiinara keessan ergitanii meeshaa barbaadan fudhattanii galmeessee fudhata herrega isaa isiniif hin ergaa. Sana booddee feetanu maallaqa gara sanatti kafaltu feetanu gara kootti kafaltu bakka barbaadan yoo jiraattan anatu karaa kafiyyaa isinii mijeessaa. Kanaafiyyuu isinis fayyadamtanii ani immoo isin irraa bituudhaan fayyadamee jechuudha. Akkasitti walaa fayyadnu walaa guddisnu
dhugaan isinitti himaa kasaaraa hedduu nan hambisa karaa kanaan hambisaan jirasi so sisteema kanatti fayyadamaan isiniin jedha bu'aasaa hin agartu jechuudha. Already waan nama dubbadhu kana warri keessa jiru hin beeka jechuudha. Ookaahu warri akka kiyyaammoo kanaan dura keessa dabarfate manoota hedduu ijaaree keessa dabarfate sirriitti beekaa jechuudha waan kana. Ani sisteema kana sila argadhe inumaan mana ijaaruu hin dhaabne. Hojuma kiyyan taasifadha tureyyuu amma booda baay'izawwee mana ijaaruutti deebi'eeraan. Amma booda mana ijaaruu deebi'eera jechuudha. Inumaa tarii gara biraattuu ce'uu hin danda'a. Maaliif wanni nama jalaa maallaqa hedduu nama jalaanti ni godhu maallaqa simmintoo fi maali achirra ba'u sanatu hin taane maallaqa haala malee ba'uudha jechuudha. Haala malee maallaqa ba'u. Oma feetanittuu fudhadhaa isin. Ani hiikuun barbaadu. Maallaqa isa karaa malee ba'u. Simmintoodhaan feerroo fi saraamikii maaliin kan bitamu karaadha bara. Innumti sun immoo karaa malee kan bitamaa jirutu jira jechuudha. Gaafan jedhu siniif gala. Isa kana ni kamanni kun amantummaadhaan shira tokko keessatti xaxuun barbaannu abbaan barbaade dhufee miilla keenya kufee adda keenyatti kufee darra sanyii qarshii namni tokko dhufee mana keenya qarshii 100,000 bitatee qarshii 100,000 fi birrii tokko naa barreessi yoo jedhe hin barreessinu nuti kana. Kanaaf kanaa ol wanni isin argattan hin jiru mana kanatti fayyadama. በከተማችን መሃል ጅማ ላይ አዲስ የተከፈተውን የልባችሁን ዕቃ የምታገኙበትን አንድ የህንፃ መሳሪያ መሸጫ ቤት ላሳያችሁ። ዛክር ከማል የህንፃ መሳሪያ መሸጫ ይባላል። እዚህ ቤት ከውጭ ጋር የገቡ ዕቃዎችንና እንዲሁም የውስጥ ሀገር የሆኑትን የህንፃ መሳሪያዎችን በቅናሽ ታገኛላችሁ። ዛክር ከማል የህንፃ መሳሪያ መሸጫ ኳሊቲ ያላቸውን ዕቃዎችን፣ ገበያ ላይ የሌሉትን ዕቃዎችን፣ የልባችሁን የህንፃ መሳሪያ የምታገኙበት ቤት ነው። በተጨማሪም ጀርመን ሀገርና ሌላ ሀገር ያላችሁ ሰዎች የህንፃ መሳሪያዎችን ማዘዝ የምትፈልጉት ባላችሁበት ሀገር ሆናችሁ የምትከፍሉበትን መንገድ አመቻችተዋል። ለአንድ ወር ሙቆይ የዋጋ ቅናሽ ማለትም ዲስካውንት ስላላችሁ ይሄ ድል እንዳይመልጣችሁ። ዛክር ከማል የህንፃ መሳሪያ መሸጫ የሚገኘው ጅማ ከተማ የተባበሩት ኖክ ፊት ለፊት ታገኙታላችሁ። ለበለጠ መረጃ በቀጥታ ስልክና በዋትስአፕ ቁጥራቸው ማግኘት ትችላላችሁ።